Jabina mucaa kanaaf jabina harmee kanaa baay'ee kan nama ajaa'ibu jechuudha. Namoonni qaama fayyaa qabdanii sammuu keessanitti waa yaadaadha. Mucaan kun uumama isaa utuu hin taane dhalatee waggaa lamatti jechuudha kan inni qabame. Harmeen kun qabeenya isaanii fixatanii jechuudha. Hanga kadhatanii karaarra ta'anii mucaa kana jajjabeessanii guddifatanii garuu kunoo jechaadha. Qaamni isaa naafa ta'e utoo jiru barumsa isaa akkaataa kanaatitti barachaa jira. Mee viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalaa. Harmeen isaanii waan sin ajaa'ibu biyya Arabaa umurii kanaan dhufuuf yaalanii nyaataman jechuudha qarshii. Mee ilaalaa waan ajaa'iba. Rakkoon kun narriin kun dhibeen kotteessi kun dhalatee waggaa lamatti isa qabee eegii sanii kaasee xiqqoo sagalee keessan ibsu. Ishii eegii waggaa saniitii qabee amma har'aatti yaalli isaa kan hin boqannee ta'uu biyyaa. Maazer bilbila isin qabaallee tokko daawwit qabuu dadhabinatti fakkaata harkiin urgufamu jira bilbila. Kanaaf akkasittiin ittiin tangalaataa ture of harkaa faxannaan illee kanan kadha. Baay'ee ittiin rakkachaa turedha. Kanaaf amma immoo waaqayyo na gargaaree garuu nama dhaabbatu ta'eera. Kiraanchii saniinis dhaabbachaa hin jiru. Bakka urgufamaatuma ofii kiraanchii wajjin dursa mana barumsaallee egaa kiraanchii wannoo yoo san irraa hiikkatee jiissoo daaraan hojjetamee ture sun eegasiillee qabee mana barumsaa sadarkaa ga'e irratti geessee waggaa 3 akkasittan geessaa turedha. Amma immoo kiraanchii sanis lafa godheera. Jalqabaa kaasee hoon isinitti mee baay'ee isinitti ulfaata. Akkasiin ammatti immoo biyyi keenya baay'ee nagaadhaan illee gabaallee dalaguu kan hin danda'amnedha. Barumsaanis immoo kutaa 9 ga'eera. Kun kiraanchii sanis dhiiseera. Deemsumaa fi hojjetachuu hin danda'u. Anis immoo akkamitti baadhee ammaarraa kanaan ture. Waanuma ittiin yaalas yaallame waanuma ittiin jiraatuudhaan sin gaafadhee gargaara isiniin jedha. Yoo jiraate isa wajjin nyaadhee yoo dhabamillee ofii kootii dhiisee waliin kaadhee ture isiniin jedha. Baay'ee manallee kaffalachuu kanan dadhabeera. Amma immoo mana qabalee wayiiti gedduudha. Haaranillee kophaatti koshinaan qabu walitti kanan taa'aa jirudha isiniin jedha. Manni keessa jiraadhu kan isinitti agarsiisuu danda'udha kanuma. Isiniin jechuun barbaade namni Oromummaa isinitti dhaga'ame amma dandeechi keessanii naaf yaadayi. Yoo isiniin mijate hin mijatu garuu akka nama rakkisu nan beekaa isiniin jechuu barbaade obboleenya sirra jirtan hundi keessanuu dhaalli keessan hin rakkatini. Kanaaf na gargaartus immoo nama mana waaqayyo si wajjin haa ta'u. Kanuma isinitti dubbachuu barbaade natti bitaacha baay'ee isaan kaadhee baay'ee isaan amma namni amma umurii har'a inni ga'e kanatti ol jedhee fuulli koo nama laallee odoon achillee biyya hambaa kana dhufee hojjedhee na yaada oomee qabu tokkollee na nyaatame obboleettuma amma isinitti haasofte wajjin nan deemadhee nyaatame amma immoo akkan isa godhu dhiisee deemu na rakkisiin ture isiniin jedha. Isaanitti sargaartanii rabbi waan qabdan gargaaranii bilees mucaan isaanii daawwiti. Waan qabdan kooyinii dhanisoo ta'e birrii dhanisoo ta'e waan qabdan gaa'es waan qabdan ni gargaara. Akkaawuntii isaa isa kana maqaan isaa daawwitedha. Akkaawuntiin nanuma isaati. Amma inni biyaansi yaallamee galatoome bareeddu kun biyaansi inni yaallamee akkaawuntii isaa kan oolan maqaa isaaniitu irra jira kana. Profaayilii isaa tuqxaniillee argachuu dandeessanii riisiitii naa erga warri ergitaniif immoo. Daawwitii jabaadhu ishee homaa miti rakkoon qabu nama mudataa. Sinichootillee jabaadhu ishee. Galatoome bareeddu meerii ulfaadhu. Rakkoon qabu. Ayyee. Waaqayyo jira. Gaas warri qabdan lakkoofsa tokko tokko barreessaa sinan galcha gastiirra warri galchitaniif riisiitii naa ergaa. Lakkoofsa tokko tokko barreessaa warri immoo galchitaniif riisiitii naa ergaa. Warri gargaaruu dandeessan harmee keenya kana isaanillee amma mana kiraa keessa jiranii mandara namaatirra deemanii uffata miicanii isaaniiyyuu dadhabuu jiranii. Idmee kanaan otoo nagaan siif haa ta'u. Nagaa koodha akkam. Nagaa galata waaqayyo akkaawuntii fudhadheeraa fooloo naa deebisishee haadhoo koo fooloo si taasiseera. Ayyee warri dandeessan amma maal jedhama si wanti sun moobaayil baankii warri qabdanii karaa moobaayil baankiitiin ergaa fiti amma kana riisiitiin argaa pilees otoo waada seenuu baattanii amma ergitanii fi bareeda xiqqoo shibirriin harka ga'e bareeda.
warri waadaa Seenaa ani waadan san fayyadamu garuu isan fayyadamu gana mana ergee ani siif erga keessanis risiitii haadhoko. Maaliif yoo jettee haadha keenya waan ta'eef hundi keenya haadha qabna dhugaa baay'ee namatti dhagahama. Na waaqayyo sinaa gargaaru siniin jedha seenaatillee jabaadhu. Jabduu teenya darii nuuf deemii sin jedha dhoko. Eebbifame. maal dhaabbataa jirtanii? Fudhanna teessoo rakkoon qabu. Maali Taa isin taa umrii ofirra dadhabdanii taa nuuf sa'aatii dheeraa fudhata waan ta'eef ofirra taa dhaabbattanii hin dandeessan. Guys, warri dandeessan gargaara riisiitiin argaa warri immoo wannoottan ammuma kana gastii seenatii wannoo jedhan kunis gargaara. Namni haadha ofii jaallatu haadhi kamiyyuu akka rakkattu hin barbaadu. Ilmee kanaan biyya arabaan deema otoo naa ta'e jedhaa jiranii. Baay'ee ulfaataadha. Lajjii gargaaranii filis akkaawuntiin na bira jira kan. Singitaan waggaa galchite riisiitiin argitolee bareeddu. Namni gargaartan hin jirtanu? Seenaa. Emmi welcome. Nagaadha. Ani bari durayyuu ji'aan bari niyyadhen ture nan galchaaf jedhee bara. Garuu yoo naaf baree furanneef hin jal'ise malee. Sitti mee yaadattaa miti? Yaa nu beeku. Shimmaa godhatti. Ofii keessan yoo gargaaruu baattan illee sheeroo gootanii kunuu gargaarsa kara tokkoon dhageessanii. Sheer gochuun kunuu gargaarsa gamme welcome. Nama gargaaruu danda'utti feemasoota naannatti illee sheer godhaaf bilees. Daawwiti haa taasise yaa dhagaani. Nama haaraa seenee maal ta'e? Ishi ani akkuma seenaa jettee nama qaama miidhamaadha dubbachuu baay'ee hin danda'u labbii goggeedha deemuu danda'u deemsa nama tokko daqiiqaa 30 deemaa baay'ee hin danda'u hojjechuu hin danda'u harki konnaafidha caamaan talaqee hin danda'u ani jaadha ani balachaatti waaqayyo jalatti adda tutuana jaajisa ija jalatti immoo sitti beetti hamaga Immoojii boo'ichaan isa fayyadu maallaqa ergaaf bilisaa yaallama. Immoojii boo'ichaan faayidaa isaaf hin qabu. Immoojii boo'ichaan na jalatti hin barreessin akkaawuntiin na jalaa cufamaa. Amma qabdan birrii takkas birrii lamas haa taatu ergaa fi faayidaadha isaaf. Birrii lama maan taane. Warri namni fayyaa qabdu hundi maallaqa ergaaf ittiin qoosinaa rabbeedha. Hayyeetti fufu. aliadi alafa gulupa akachiti chulacha balacha noya chigaye kana jalatti ada kumale nam cina dapat tinju amma evu kalasina gargala mekan darbe halawol lama fada Kalas bakka lubbu bakka of dadhabsiisuudha argitanii haasa'uu hin danda'u. Warri ergitaniif riisiitii karaa keessanaa erga anaaf ergitanii maqaa keessaniin masaggabame waan ta'eef warri ergitaniif riisiitii naa erga akkaawuntiin isaa kunoo asirra jiru kana waan dandeessaniin warri erguuf dandeessan lagastii irra seentanii warri waada seenuuf dandeessanis akkatti nomaaziriin mana maddii jiranii ammasaa harmee irraa dubbachuu baay'ee hin danda'u. Harmee irra deddeebi'aatii itti namni haaraa akkanatti dhufaa jira waan ta'eef haaraa dhaganii taa'aatii boota tokko taa'aa boqonnooti. Ishi taa'eera waaqayyo hunda keessa yaa jiraachisu dhalli keessan hin rakkatinii obboleenyi duraan dhageechanis kan amma dhufaa jirtanis obboleessi kuni kan mucaan kiyya qalatee dhugaa lamatti na jalaa dhibeen arbii kanaan qabame gaafa qabamu aanaa kiyyarraa qabee amma godinarraa amma finfinnee keessa deemee hospitaala gurguddaa deemaa ture. Kanaaf falan arganne hospitaalitu miila isaa kana burushinii hojjetee fi ture lachuusaa hojjetee ture fayyuu hin dandeenye.
baay'een itti dadhabee qabeenya koo gaafa fixadhu nan kadhadhee biyya kootti namuna mallaatu Finfinnee irratti nan kadhadhee xiqqoo warreen jedhamnaa kennanii mana yaalatiis baafadhee gaafa jabaatu immoo kiraanchuma san wajjin gaafa madaan irraa qortu baadheetuma mana barumsaa hanga waggaa 3tti baadheetuma geessee oduma jedhu na dhaabbachuu qabee kufaatuma madaatuma jedhee isa jiraachisaatuma amma sa'aatiin mana barumsaa ga'utti mana namaa hojjechaatuma. Guyyaa gabaa immoo sanbataa midhaan abbaa qabeenyaa baasee gurguruudhaan har'a immoo biyyi keenya nagaadhafu midhaan abbaa qabeenyaa sun isa feeraa uffata namaa miiccee tanan mannaaraa keessatti waanuma mul'atuudha viidiyoodhaan illee isiniin erga barreeffamanii mannaaraa keessatti uffata namaa dhiqee maal godhe isayyuu qubxitiyya qubxi xiqqoon oduman isa baadhee hospitaala baasuun kufee na yaalaa cabdee turte gaafa wayaa san miiccuu baay'ise ishiinillee dhugaa waaqaan dhukkubdi kanaaf akkasitti amma immoo mana namaa keessatti mana gandaati siriissa gidduu wayitii koshinaadhaan illee addan bahu akkasitti rakkachaa jira. Biyyuma sin jiraattan kanallee biyya ormaallee deemee akka hin hojjenne kobaasaa gatee deemuun na rakkisee kanaaf na gargaara. Karaa kan taate birrii tokko laman jedhu akka na gargaartan nama manaa seetu turun duraan kuma 20 gargaartee turteetti siniin jechuu barbaade. Kan isaa oolu. Guys dhageessaniirtu dadhabbii fi online yeroo sanaa isaan danda'u. Guys warri gargaaruu dandeessan riisiitii natti ergaa karaa keessaa inboxidhaan riisiitii na ergaa maqaa keessan akka masaggabamuuf jechuudha kaan keessanis warra gastii irrattan muyitirraa kaatii dubbadhaa filis. Akkam nagaa armee keenya akkam nagartu. Keenya akkam. Nagaa jirtan. Rabbi isin yaa fayyisu inshaallah. Kanatti aansuudhaan dhiyoo magaalaa Finfinneetti dhiyaatanii seenaa akkam. Salaale jiran. Salaale bakka birrimaan gargaara. Silaa ani silaa daara isaa fi isaaniin hin baasee jedhee yaade karaa seega fagoo ta'anii birruma qarshii 10,000 takkana barbaadanii harmeenis amma hojjechuu dadhabaa jiranii mana kiraa keessa jiranii mannaaraa shintibeetii irra taa'anii tuuffata miiccaa oolanii isayyuu bishaan bakkee dhabaatanii argeetan ani argeera viidiyoodhaan inna kanaaf waan dandeenye gargaarra waan dandeessan qarshii 10,000 nan galchaaf ishee yoom galchitaaf daqiiqaa muraasa amma xiqqoo nama harkaan qabu appilikeeshin inni sila ammaan dabarsa onlaayinii waan jiranii miti warri dabarsu sila amma galcha tureeyyuu. Okay, warri galchitan riisiitii karaa keessaa anaaf ergitan. Okay, galatamu. Onlaayinii waan jiranii. Yeroo galchita riisiitii galatamu. Okay, maama itti fufi. Mama akkam jirtanii? Nagaa galata waaqaa nagaa jirtu. Waaqayyo dhala keessan isinii fayyaa sinaa taasisu nagaadha kinoo nagaa jirtu. Alhamdulillah nuti baroo jirra. Akkamiree? Nagaa jirra naa jiraadhaa kinoo baga naa jiraattanii nan gammadee waan haaraan sinirraa ergaa sinitti madde naa deebisaa jirtu waaqayyo sinaa jiraachisu. Sin gargaara wallaahi sin gargaara. Naa jiraadhaa ka bara baraan rabbirraa argadhaa waan kennitan dachaa fudhadhaa.